jechuun barbaadanii kalama biran dubbadhu. Isin rakkoo keessa jirtan. Isin orbaanii dubbachuudhaaf inni rakkoo keessa jirtan. UN achi jirulleen irra guddaan warra hojjetaan warra biyya sanii waan ta'eef isin gargaaruudhaaf rakkoo keessa isin gargaaruu hin danda'u. Kanaafuu rakkoo kana tasgabbiidhaan haasofnee furamuu qaba malee amma Mubaarak viidiyoo kana agarsiisuudhaaf namni tokko kan Ijiptii yoo arge isa kana miidhuu danda'a. Mubaarak hin godhin waan akkana akkati miidhamu. Obboleessoo eda galgalaa footoo kiyya baatanii barbaadaa jiru. Wallaahi yoo billaahi fakkeessuufi miti mucaan kun illee firooma walitti hin qabnu. Rabboota walitti nu fide. Geejjiba waan hin qabne gurbaa kana gaaf tokkitti waliin gaaf tokkitti wal argine mushwaara waliin deemne jaartii kiyya wajjin bakka ta'e nageesse reefa nu badhe mucaa daa'ima tasgabbaa yeroo illee baajaaji oofu tasgabbiidhaan oofu mushwaara nageesse maallaqa meeqa barbaaddaan jedheen hin barbaaduu naan jedhe barrii mana kiyyaatti na deebise jechuudha bakka bagoo nageesse na deebise. Wanta akkasii jedhu. Firii jinee dhibba tokko riyaad jinee dhibba tokko baaseetti kennee kan rabbina argu bakka dhugaa jiramu taa'u jinee dhibba tokko baaseetti kenna wallaahi hin fudhu jedhee fiige kanati hawaasa keenyaa taate kanati nuu taate jinee kuma dhibba caala jedhee deeme dhiisee jechuudha. Mubee kiyya agguuta akkamee amma rakkoo keessa jirtan lubbuu teessan rakkoo keessa jira. Nama barbaadaa bulan gurbaa argee ragaa teessan wallaahi dhaaziin baqatee taajaajilaan baqachiisanii anaaf rabbitu arge riyaad galgalan achitti isinitti maafan malee dhokseen jira amma bakka ta'e wayii. Wayii si mubee agguuta akkamee biliisa rabbi. Miira keessaa bayatii carraallee nu kenna nuti illee nu gorsee turree jirra. Miira keessaa bayatii. Yeroo takka Silaa osoo carraa dubbannee carraa namaaf bakka namaaf gadhiifna. daqiiqa nama naafsa dubbadeen bu'aa waan inni eedee proomisa seenee takka kan inni godhanii jira waan inni godhanii fi qabas almaa ibsuuf hin oolbee yeroo takka maali seetan rakkoo keessa jirtan isin cuftinuu Mubaarak ta'uu namni tokko boruduu mala amma du'uu mala kanaafuu rakkoo keessa jirtan rakkoo keessa hin galchinaa waan miidiyaatti hin baasinaa isinuu sa'aatii waan gootan nutti ergaa amma fakkeenya Mubaarak naada wal isin jedhu wanni naada wal isin jedhu maali nama madura miidhame nama madura dhawame ajjeefame maqaa isaaniitii wajjin guyyaadhaa wajjin yoo na ergite waraqaan barreessine bal'aat godhee abaluu guyyaa kanaa bakka kanaa ajjeefame abaluu guyyaa kanaa bakka kanaa ajjeefame kanaa ragee abaluu barbaadamu jira jennee waraqaa saniif hin barreessine namni hedduun nagaafatee ture maqaa namoota sanii guyyaatti du'an amma viidiyoon kana hunda ati hin baasin as warra asiirutti arge nama biraa miidiyaa guddaa qabu amma maqaan isaa obboleessa keenya Jawaar Mahammaditti arge Raayyaa Abbaa Machaatti arge isaan siif haa dabarsanii isin waan takka hin godhinaa miidiyaa irratti illee lubbuu teessan yoo garaafachuu barbaadan malee hin baasina amma Mubaarak san baasuudhaaf yoo argan dhufee hin dhiisan rabbii jaa ani isin yaadeetuma akkuma isaatti akka miidhamtan hin barbaadu isin miidiyaa tuumaan godhina wal mari'adhaa silkiidhaan akkasitti eeguu wal mari'addanoo infoormeeshinii nuu dabarsa akkaan kanee jedhu waraqaa barreessee qarshii takkaan argan waraqaa erguudhaaf Oromoon asii hirkiftu waraqaa yoo arge UN achi jiru kan hoogganamu mootummaa Kanaadaatiin mootummaa Ameerikaatiin filiisna dhagaa kanarratti UN achi jiru aangoo hin qabu mootummaa Kanaadaatiin kan aangoo qabu mootummaa Ameerikaatiin kan aangoo qabu Yurooppaa Yuuniyoonii kan aangoo qabu UN kiisan irraanfadha kanaafuu uummanni keessan akka waraqaa isin barreessu akka sagalee isin ta'u akka hiriira isin ba'uu barbaaddan viidiyoolee kana hunda nama Kanaadaa jiru nama Ameerikaa jiru nama Awurooppaa jiru erga isin hin baasin harbi sodaadha kanaan isin hin jaan uummata asiiru haasa wani Mubaarak kalee naadoo walii isin jedhu wani inni waleef jedheef maqaa uummatoota du'ee miidhame hunda waraqaan barreessa san jedhan itti de'ee waraqaa san mataa hiyya gabbee poostaa seenee ergaa viidiyoo isin baasa jedhee proomisa seenee ture wani inni godhaniif infoormeeshina gahee hin qabu infoormeeshina kana obboleeyyan kan kee kaati beektu Mubaarak ati miidiyaa argaa qabda obboleeyyan kee Kanaadaa jiran kan Ameerikaa jiran kan Awurooppaa jiran ergi infoormeeshina malee ati hin baasin mataa keetti asirra agarsiisuudhaaf gaafachuu keeti dhiifama. Galatoomi lulukkata ammuma gadi bu'iiti waatsaappiidhaan haa naan jedhi akkasuma itichaa namoota hedduu na dubbisanii jiru odaa bahii jalatti ergaa lulukkata amma gadi bu'inu amma waa'ee buqqaatii isa bara kanaa walii galaa jirra yaada lama wal duukan deemsifnu mee waa'ee an dubbadhe irratti deeggara irratti mormii yoo qabaattanis nuti naadaa garuu lulukkata akka nama tokkootti dhugumattati Oromoodha beekamtii dhabde malee beekaadha. Beekaanii fi beekamtii qabaachuuniif beekumsi lafaaf samaayidha. Uummanni yeroo kana beekamtii argachuudhaaf maraata. Silaa akki ta'uu qabu beekamtiin nama barbaaduu gaarii ture. Beekamtiin nama deemee barbaaduutu gaarii ture malee namni beekamtii barbaaduun sirrii miti waa danuu balleessa. Galatoomi amma keessaan si erga hin gaddita wallaahi ergan tanaa ibiddeetti taphate jechuudha.
hirriban qabu wallahi alazim wallahi kaleessa ganama gaafne kunoo tamamnataa jaba ka ganama gaafne haga galgala sandusha gunaadhaa fi daabboo gogaa nyaataa ganama gaafne amma galgalaa oolle kanaaf waa'ee warra amma dhageessane waa'ee buqqaatii yaada ammaratu walii galamuun gallu deebisuu hin beeku adda kana gaarii hojjattee osoo baruu xiqqoo wayii dogoggorta ta'e hundi kun hin badaa kun amaluma keenya ati ammoo garuu rabbiin irraa hin dhabdu rabbi bakka ati yaaddu hundayyuu bakka ati yaaddee dhaqqabuu dhabde hunda rabbi si haa geessu guddina kan kee kammas ittiin du'aa si godhaaru rabbiin guddina kan kee bakkaan ittiin siin haa ga'u siin jira akka kiyyatti an akka nama baqataa as keessa jiraadhu tokkotti kan duraan dursee isiniin jechuu barbaadu wanni isin kalee hojjataa ooltan hedduu waan nama boonsaati argaa ture qarallee kas keessa akka fayyadamaa jirru walumarraa walirraa fayyadamaa irra malee wanni isaan irraa fayyadamaa jiru hin jiru wanni isaan nu miidhan takka nutu isaan miidha malee wanni isaan nu miidhan takka illee hin jiru iyyuu maaliif jennaan wanni fayyadamnu guutuun nama keenyarra achi namni keenya gaafa qubsiifame ammoo isaanumarratti waluma tajaajila waan ta'eef wanti nu dadhabsiisu tokko illee hin jiru an ammoo gabaabamatti maal isiniin jechuu barbaade biyya kana keessatti maadima kana keessatti iddoo baqataan dhibba keessaa dhibbatti fuul itti ta'ee akka naannoo biyya keenya Oromiyaatitti itti jiraatu naannoo mubeesin jiraattan sanniini haalaan hedduun sun naannoon sun armaan dura mallee ennaa mucaan kun hinduu illee hedduu namoonni du'a jala naannoo du'iisaa jala gaanii deebanina hedduutu jira kumaatamaan laakkama isin biratti jechuu akkasuma Oromoo waa godhatu kabaajaajii qabu kaniin suuqii garagaraa qabu achitti argama baay'inaan illee Oromoon guutumaan guututti akka biyya kana keessaatti achitti argama ammallee dhaamsi kiyyamaa inni yaada keessan deeggaree jira jaaladhee jira Oromoon nuti as keessa jirru xiggii qabnee bakka garagaraa qabnee iddoo garagaraa kanatti haraa ta'e keessatti waan baay'inaan qabneef amma ta'e wayii nageenyaan jiraachuu jirra hamma ta'e wayii hamma wayii haa ta'u ammumattuu wanni isirra hojjechuu qabdan gizima gabaabduu keessattuu iddoo mucaan sun itti amrii nu jalaa ta'eef itti ajjeefameef shaaraa maalii shaaraa afa maqaa hin dhabu waan akka jedhame sanniin lamaan achi namni keenya osoo wal guuree didididi jedhee akka namni beeku yaa'uu hin taane deemsallee sochiillee achitti walirraa fayyadamuullee achi keessa baajaajii ta'ellee oofullee sekendima kanarra guyyama arraa yookaan mucaan amrii ta'e kanarraa safara san akka gumaatitti akka gumaatitti safara sanirraa akka baqatan haga qobsiifni isin nu qobsiisuuf deemaa jirtanii fi marii isin mari'ataattan kun hanga lafa ga'ee nu milkaa'ee milkiin kun itti nu gammachiisutti safara san irraa akka guramu safarri sun hin beektaa keessan galtaa waan hunda hin beektaa safara san hin beektaa yaadillee hin beekaa mubeenillee hin beektaa namni ashanki maal Oromoon guutumaan guututti peresentii dhibbata keessa 90 garas gala kanaafuu rakkoon jirullee dhibbaantaa hedduun achirraa uumama waan ta'eef ammumatti gizima muraasa kanarraa namni keenya sochii naannoo sanniini godhuu sa'aatii badaa godhu irraa gizee gabaabdutti sochii bakka sanirraa akka dhaabu maaliif jennaan xiyyeeffannaan guutumaan guututti godhamaa jiru xiyyeeffannaan tarkaanfiin haga ammatti barbaadamaa jiru xiyyeeffannaan barbaadamaa jiru ka achi keessa qindoominaa wal ijaaree baadiyaa irraa dhufee hanga kalee hanga dheengadda galgalatti walii daawwalanii namoota beekamoo halkan achi keessatti warroota gugurdaa qara duryeedha amma warroota gugurdaa dabalatee nama keenya tarkaanfii fudhachuuf saamu haga amma dirasii saamiinsaa dirasii itti qopheeffamaa jiru naannoo isaa waan ta'eef naannoo san irraa uummanni keenya hanga buqqaatiin kun nu mijatutti akka socho'u lammaffaa buqqaatii isin nuun jettan kanarratti aadataa itti buqqa'u namni hin jiru akkamitti buqqaa namni jennaan tartiibaan buqqaa kinniifni nu mootitu jalaa ka'a gaafa mootiin ka'e kun ammoo bakkuma mootiin dhaqee qubata gise tokkoon gir jedhee namni hundi yaa'u osoo hin taane dura dursee iddoo amma hamaa taatee fi iddoo cinqii itti galtee fi iddoo akka dhiigaati yoo achi ilaalle dhiigni keenya nu danfaaru tanarraa ilmaan keenya shaara sanirra baay'eetu gala obboleeyyan keenya shaara irra baay'eetu gala ka amma cinqamee gabbayee nyaachuu dadhabee akka gabba'uun dhabee kun jibbee safara sanuu jibbee kun ammoo lubbuu ofiitiif sodaatee ka gabba'uu sodaatee hedduutu jira
isaatiin qubanne maadii tana ona isii dhaabne as keessaa qubanna. Ammoo jechi isin jettan kun jecha sirriiti. Koominiitii illee gahuun sirri. Maaliif jennaan koominiitii maqaallee dha'uu osoo hin taane akkuma rihaadiif ati jettanitti ka koominiitii illee hin ilaallanne koree barumsa qabanii fi ijoollee dandeettii qaban kan jenereeshinii ammaa kana ka wanti hundi isaanii gale ka takka kana gandummaa hin beekin nama akka kan keeti hawaasaa badhisee garaa guutuu yaadu nama amalli keenyaa beekaa osoo hin taane amala namaa beekee nama horatu laallee nama hundaa akkasi filanna. Kuni ammoo ani community sin komadhu nama tokkos hin komadhu. Maaliif jennaan Oromooni walii hin galu. Yoo namni kudhanii bakka takka adda osoo waamte Mubaaraki maqaabiraa sii kenna, maqaabiraa naa kenna, maqaabiraa fedhi fudhatta. Nama walii hin galu, walii galtee nu hin qabnetu hundee keenyarraa hanga dhumaatti nu quuncisa. Har'a mari'attee galgala diigama mariin obboroo Oromoo. Lammaffaa gingilchatu jirallee. Oromoon hin gingilchalle hin qabatu dubbii hin dhoffatu icciitii hin godhatullee wanni wal gorsinullee keessaanillee hin dhaabbatullee. Kanaafiyyuu garuu akka Oromoon badetti hin balleessinu akka ofii bannettillee wal hin balleessinu hamma ta'e inuma wal yaalla hamma ta'e inuma wal dandeenna akka nu taaneef hin taane kunillee alhamdulillah dhaqqabannee jirra. Amma waan dhaqqabanne beekaa fi hayyuu fi nama biyya biraa hedduu nama gargaaraa dhufu nama itichaarutu nu keessa jira. Atini kanaafiyyuu maqama keessa maqama nama guddaa maqama Oromoo bal'aa jaalatamaa kabajaa kanaafu daddamnee gizee muraasatti akka waan kana ijaarrannee itti deemnu yoo taate marii dhabuu fi waliigaltee dhabuun keenya dheengadda maalirra akka nu geesse argaa jirtallee keessa jirtallee dura maaltu mari'atame eessa booda ammoo dhumarratti ammoo mariin sun itti fuufee fi haalli marii itti mari'atame sun ammoo naamusa dhabee ka argitee atinuu keessa turte jechuu. Amma Mubaaraki dhaamsi an fixadhee namni baay'eetu jira. Ati of eeggannoo godhi lubbuuni rizeervii hin qabdu caammaa qiyyaarree manaa qabda kootii qiyyaarree manaa qabda lubbuu qiyyaarree hin qabdu kan dhabneeyyuu nu gubee halkanii guyyaa cinaacha rafnuun dadhabneerra akka baafannuun dadhabneerra ukkaamamneerra akka nutti hin dabalamne of eeggannoodhaan socho'a. Innaa makiinaa kan kee ooftullee of eeggannoodhaan gara mana kan keetii innaa waaman xasitullee of eeggannoodhaan wanni nama galu hin beekaniiyyuu akkasiin nu sochooftanii amma ammootu naannoo sanirra nama rakkateeruuf karaa sanirraaf akka shaaraan sunniin muluma amma gizee kanarra nama kennaa onu haguma boqannuufu akkasirra nu hojjedha dhimmaadha achi bakka sanii irratti ammoo ni mari'annaa ni hojjannaa yaanni keessa hedduu fudhatama qaba. Ancaalaa ammootu rabbi isin kenneera rabbi isin haa gargaaru jaran rabbi isin walii haa dhaabatu kanama kennaallee ka Oromoollee ani hin qaaqu isinuma waliin rabbi haa dhaabatu. Wanti atadha dalagatte garuu Mubaarak akka dhaamsa kiyyaatitti wanti atadha dalagatte namarra hin eeggatin boru gaafa kophaa kan kee qabrii seente si fayyada waan ta'eef ulfaadhu galatoo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani duraan durseeti mubeen jira mubee ulfaadhu galatoon. Namni tokko yoo bakka jiru sanitti sammuu badhatee quuqama Oromiyaa kana argee uummata ofii kana argee jedhee baay'ee tokko nama gammachiisa. Si'oo rabbi haa guddisu rabbi si haa tissisu. Duuti amma mucaa isin biratti dhufte uummata Oromoo hin dammasite. Uummata ijoollee keenya Kaayiroo keessa jiranii baay'ee baay'ee dammasite. Ubbeeka jetteen akkuma haa caalu dhugaa keetti atam miira keessaa bahe odoo jarjaruun ta'een walii galtee namni kudhanii yoo mari'ate atiif yaada yoo mari'attani nama shanii of jala yoo fittani gaadha. Oromoon keenya baay'ee marii akkuma amma obboleessi koo jedhe amma yoo mari'atan amma si harka geessani. Kanaaf ati waan qabatte waan jette itti morkattee nama kee dhaabattee nama si faana deemu nama si faana dhaabattee bakka wayii geessuu qabda. Bakka toltu godhuufii qabda.
namni keenya akka wal dhiibuu fi bakkuma jiru hundatti wal dhiibuu fi yookaan namni tokko akka hin dubbanne kan godhu jira. Oromoo keessa yookaan isuma keessa jiraachuu danda'a. Ka jira kana waliin jiraataa jiru.